Kabajamuuf jaalatamuu maatii YouTube channel Furtuu App akkam jirtu nagaan koo kabajaaf jaalala lafa jirtan hundumaatti isiniif yaatu jecha har'as viidiyoo hedduu isin gargaartuun isin qabadhee dhufe. Viidiyoon kun hedduu gabaabaadha. Hanga dhumaatti akka eeggatan fi gaaffii isin koomentii irratti gaggaafachaa turtan isiniif deebisuufan viidiyoo kana isiniif hojjedhe. Akkuma beekamu yeroo darbe akkamitti galaarii jala kan jiru suura yookiin imeejii keenya imeelii yookiin Gmail irraa akka kaawwannu isinitti agarsiisee yookiin viidiyoo isaa hojjedhee ture jechuudha. Viidiyoo isaa hojjedhee isiniif maxxansee ture. Sanarratti namoonni hedduun akka isin itti fayyadamtan amantii abdii guutuun qaba. Itti fayyadamtanii tureetan yaada. Garuu achi jalatti footoo imeelii irra kaawwachuu kan jedhu jalatti koomentii isaa jalatti akkamitti kan irra kaawwanne ilaallaa irra kaawwachuuf dhiisuu keenya akkamitti cheekii goonaa suurota irra kaawwatan akkamitti ilaaluu akka dandeenyu akkan isiniif hojjedhuu fi akkan koomentii jalatti isiniif deebisu hedduu deddeebitanii na gaafachaa turtanii sanarra dhaabadheen viidiyoo gabaabduu kana isiniif hojjedhee hanga dhumaatti na caqasa. Amma kallattumaan gara footoo imeej yookiin footoo googil jedhu kana deemnee suuraan yeroo darbe imeelii irra kaa'ee ture akka isinitti agarsiisetan akkaataan amma ilaalaa jiru kanatti isinillee salphaatti ilaaltu jechuudha. Kanaaf footoo googilii gaafa bantan yookiin footoo googilii sana gaafa bantanii piroofaayilii keessan isinii baasa jechuudha. Kallattumaan piroofaayilii isin imeelii isin suura irra kaawwattan yookiin footoo irra kaawwattan isinii baasa jechuudha. Salphaatti kallattumatti jechuudha. Kanaaf akkuma seentaniin bakka piroofaayilii keessanii yookiin piikcharii piroofaayilii keessaniirra kilikii gootu gaaf kana fuula kana isinii baasa. Fuulli isinii argaa jirtan kuni akkaawunti stooreejii kan jedhu sararri tokkichi sararri qal'atee jiru kun suura isinirra kaawwattan baay'ina suura isinirra kaawwattanii kan agarsiisudha. Kanaaf bakka kana akka nama argaa jirtan kana bakka karsariin irra naanna'aa jirtu kana ilaaltu jechuudha. Yoo suura hedduu irra kaawwattan akka kanatti isinii baasa. Imeelii gubbaadhaa imeelii isa jijjiiruu barbaadan immoo imeelii bakka sarara qara gargaartee jirtu kana tuttanii imeelii keessa kan barbaadan filattanii irra kaawwattu jechuudha salphaadhumatti. Kanaaf gadi dhuftanii bakka akkaawunti stooreejii jedhu kana bakka sarara fakkeenya kan kee 803 kan jedhu kana isarra kilikii gootanii gara keessaa seentu. Akkaawunti stooreejii iddoo jedhu kana iddoo amma karsariin jiru kana irra kilikii gootu jechuudha. Bakkuma nan kilikii godhe kana kilikii gootu. Gurraachi isaa hedduu yoo ta'e suurri hedduu irratti isiniif ablood ta'eera jechuudha. Gaafa isin irratti kilikii gootan fuula kana isinii baasa. Manaaji stooreejii jala kanatti isinii baasa jechuudha. Manaaji stooreejii jalatti jechuudha. Manaaji stooreejii jalatti kilikii gootaniin booda. Akkanatti gaafa isinii baase larji footoo enda viidiyoo kan jedhutu jira. Meegaabaayitii 215tu asirra jira jechuudha. Kanaaf tokkoon isaa akkanatti liist isiniif godha jechuudha. Hanga isin irra kaawwattan. Tokkoon isaa irra tuttanii suura irra kaawwattanii fi hanga irra kaawwattan tokkoon isaa ilaaluu dandeessu jechuudha. Kan inni amma asirratti ablood kan ta'e kun bilbilli kiyya yoo badillee imeelii kiyyatti galchuu qofaan akkanatti irra kilikii godheen suurota kana kunoo daawunlood godhadha jechuudha. Fakkeenyaaf suuronni kun bilbila kiyya keessa hin jiran. Salphaatti garuu imeelii kiyyarraa buufachuu nan danda'a jechuudha. Suuronni kun imeelii kiyyarra jiru malee bilbila kiyya keessa hin jiran. Yeroon bilbila haaraa beetes ta'e yeroo kamillee bakka kamitti yeroo suuronni kun na barbaachisan tokkoon isaanii irra kilikii godhee yookiin selektii godhee ol selektii godheen miimoorii kiyya yookiin bilbila kiyyatti daawunloodii godhadha jechuudha. Kanaaf akka kanatti bakka namni dhufee ilaalaa jiru kana dhuftanii salphaatti suura irra kaawwattan tokkoon isaa ilaaltu jechuudha. Kanaaf daataa fayyadamtanii ilaaltu. Fakkeenyaaf akka bilar footoo waan jedhu kana irratti kilikii yoo goones meegaabaayitii 9tu jira. Akkasumas iskiriinshuutii kan ta'es akkanatti jira jechuudha. Suurota fakkeenyaaf iskiriinshuutii ta'anii hedduu waan na barbaachisan akkanatti as jala kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf isinillee akkanatti kan inni liist isinii godhu fooldara inni isinii tarreessu jalaa suura irra kaawwattan suura kam akka ta'e ilaaluu dandeessu. Irra qumaan tuttaniis immoo select gootanii dileetii gochuu dandeessu jechuudha. Isin barbaachisan yoo ta'ate. Kanaaf fuula kanarratti liist godhee isiniif fida jechuudha. Kanaaf kallattiidhumaan manaaji stooreejii jala seentanii kan irratti ablood gootanii fi kan hin goone salphaatti ilaaluu dandeessu. Kanaaf akka kanatti itti gargaaramaa gaaffii biraa qabaatan immoo koomentii irratti barreessaa. Akkasumas obboloonni haaraan sabiskiraayib godhaa. Viidiyoo kana immoo laayik gochuudhaan akka obboloota keessan bira ga'u gochuu hin dagatinaan isiniin jira. Gaaffii yoo qabaattan gaaffii fedhe haa ta'u koomentii irratti barreessaa. Immoo viidiyoo isaa isinii hojjechuu hin dadhabne isiniin jechuu barbaada. Nagaan naa turaa kanarraaf qabadhee asumattan goolaba yeroo gaarii viidiyoo biraatiin wal agarraa nagaatti.